duraan dursee ummanni keenya Suudi Arabiyaa keessa jiraatan keessattuu ijoolleen mana madaamii jirtan warroonni karaa xalabaatiin deemtanii biyya Suudi Arabiyaa keessatti karaa seeraatiin deemtanii mana hojii biyya Arabaa keessa jirtan kan bakka hojiititti rakkachaa turtan kan mallaqa keessan arabni isinii kennuu diddee yeroon irra isin jalaa dabraa ture kan mallaqni keessan isinii kafalamuu didee faa dararamaa turtan kan arabni keessan mallaqa isin dhoorgattee yeroo baay'ee siqaayii argaa turtan unkaan dassaalaachuu baga gammaddan ministeerri alaa Suudi Arabiyaa guyyaa irraa ifa godhee jira. Ummanni keenya kumaatama lakkaa'ama kobeeyta mootummaan Itoophiyaa karaa banuudhaan ummanni hedduun gara Suudiitti imalee ijoolleen hedduu shamarranis dargaggeessis achi dalagataa jira. Isa kanarraa ka'ee kafaltii mallaqaa irratti arabni yeroo baay'ee beekamu ijoollee keenya mallaqa harkarra kennaniif. Mallaqa kana arabni gariin ijoolleedhaan kennitu baatii kana booda sii kenna ji'a kana booda sii kenna jechuudhaan ijoollee lafarra harkisaa turan. Kana sirriitti kan waliin beeynuudha. Amma ammoo odeeffannoon baa jiru odeeffannoo ajaa'ibatti ummata kennaa fi waan gaariidha. Miskiinni kun rabbitti booya rabbiin jalumaa dhagaya onnee qulqulluudhaan ijoolleen mana arabaa jirtu sun yaa rabbi wallaahi baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Odeeffannoo nama bahe akkaan gammachiisaadha waliif sheer godha dhageeffadha. Mootummaan Suudi Arabiyaa amma booda jechuudhaan mataa keessaniin kaardii dijitaalii akkaawuntii jechuudha isinii kennama. Baankii jechuudha mataadhaan akkaawuntiin isinii baafama. Atis akkaawuntii qabda araba bira hojjettu biratti dijitaala sii kennama. Achi booda mallaqni kafaltiin mallaqa gara dijitaalaatiin gara onlaayiniitiin godhamaa jechuudha. Birriin kee mallaqni kee koontoo kee onlaayinii keetirra sii gala. Mallaqa kee gara biyyaatitti ergachuufis achittis qabachuudhaaf mallaqa keetiif eegumsi isaa akkaan ajaa'ibatti jechuudha. Maaliif jennaan birriin xiyyanarraa hatamtii minaamin jettu akkaawuntii qabda mallaqni kee ji'aan sii galu akkaawuntii keetirra sii gala. Booddee akkaawuntii makee seentee kontirool gootaa jechuudha. Waaw wanti kana oliif barbaachisu maaltu jira? Kana jechuun isin numaan tokko jechuudha. Amma ji'atti mindaan kiyya qaxima jedhee akkaawuntii kiyya irratti naa gala. Achuma onlaayiniidhaan naa dhufa. Birriin kiyya maal ta'een hin jiru. Gaafa guyyaan 30 ji'a birriin kiyya onlaayiniidhaan baankii kiyya irra seenee jira. Isinis akkasitti isinii jijjiiramee jira jechuudha. Kuni waan akkaan nama gammachiisuudhaaf ijoollee miskiina biyya Arabaa keessa jiran keessattuu ijoollee shamarranii mana Arabaa keessatti dararamanii mallaqa dhooggatanii baatii 3 baatii 4 yeroo irra jalaa dabarsan hisaaban qabu. Kanaafuyyuu baga gammaddanii waan gammachuu akkanaa caaluun jiru hedduu isinii gammanne unkaan dassaalaachuu isiniin jechuu barbaada. Amma booda akkaawuntiin baafamee isinii kenname mallaqni keessan gara dijitaalaatiin isinii kennama. Birrii keessan bakka barbaadan kaa'attanii abbaa barbaadan biratti gara biyyaatittis ergattu. Amma booda sodaan arabni birrii na nyaatti minaamini sun hafeera baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Odeeffannoon lammaffaan amma isinii qabannu odeeffannoo Tigraay irraa nu qaqqabeedha. Gareen adda bilisa baasaa Tigraay ofiin jedhu TPLF ibsa baasanii jiran sa'aatii ammaa kanatti obsi likkii qaba. Obsi daangaa yoo dabre sodaa fakkaata. Amma boodan obsi nu jettee jirti gareen dabra tsiyoonfaa. Maalika obsa fixanne kun tapha. Obsa fixatanii dhiisanii wanni fidanii jiru. Waliigalatti wanni tokko wanni nama sazzanu Tigraay keessatti gareen adda bilisa baasaa Tigraay ofiin jedhu kana uummata Tigraay kabeela'e ukkaamsanii jechuudha. Akka addunyaanis uummannis uummata kana sagalee hin taane fotoon amma Tigraay irraa bahu akkaan nama gaddisiisa akkaan nama sazzana. Jarri aangoo isaanii malee waa'ee uummataa yaadan. Har'a ammoo obsi daangaa taree sodaa fakkaata. Amma boodan obsa fixanneedhanii jiranii obsa fixatanii bakka isaan gaan laallaa. Walumaa galatti odeessi sa'a kanaaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana